biyyi kee eessaa atuu baaliidha jette maqaa baaliitiin maaliif daldaltaa? Maqaa jimmaas maaliif balleessitaa? Hin jedheen viidiyoorra waan jiru isinitti maali? Kana maaliif jette yoo jettan ragaa waliin isinitti himu. Tokkoffaa kan nama jimmaati. Jimmattan dhaltee guddadhee Arsii deemee kan nama Harargeeti jedhee hin kadhadhu. Tokkoffaa Harargee tokko Baalee ta'uun Arsii ta'uun Wallagga ta'uun eessayyuu ta'uun ittiin boonta malee kan waan ittiin si salphachiisuu hin qabu. Namni immoo jaallatu hin kadhatu. Namni kun nama guddaa haa ta'u, jaarsa haa ta'u, maaluu haa ta'u, sobduudha. Dhaga'i, an abbaan qaba, abbaan koo jaarsa akka kanaa miti. Namni kun anaa akaakayyuu ta'a. Iddoon itti dogoggora qabu dogoggora koo nan fudhaa. Iddoon itti dogoggore dogoggora koo nan fudhaa. Namicha kanas barbaadee haqa jirus baasee bilaayivis nan fida sichi. Dhiifama gaafadhee nan keessas namicha kana. Ajendaa dhuma ta'uu isaatii. An akka ilma Oromoo tokkootti dogoggora koo argeera. Sawaayee sooshaal miidiyaa tun taate sawaayee namichaatiif. Maaf sobdeena nan sobee na dhiisaa gaa'e. Anaa isaa susiisu namichi isa wajjin araqee dhugu. Macha'aa wayii jecha. Dhagahi. Dhufee achi barbaadiidhaa isii sobaadhaan jedhe. Achuma deematiin gaafannaa jedhe. Elaa kunoo jedhee harka koo na rukutu. Viidiyoo irra jira waan asinitti himaa jiru kana. Achumaan biqee haadha keetii deemi jettee qabatte namtiin jaarsattiin mul'ichaa. Nama icciitii baasuu dhufe kana jechuudha. Viidiyoon isin agarsiisaa. Sana booda ati eessaa atoo Baalee miti diluu simataa turte maaliif sobdaa jedhee namichi kun wayii dhokkataa ture. Rukutameera dura. Maqaa biyya isaa dhugaa himatee hin himatin jedhee namni rukuteera. Nuti garuu viidiyoo irratti hin baasne. Ilaa yaa Oromoo. An viidiyoo kutee ati Wallagga miti bakka jedhusi keessaa kutee baasee uummataa ibsuu nan barbaadan ture. Garuu ijoollee namoota baay'ee facaasee duraan viidiyoo sana. Maaliif? Tokkoffaa ajandaawwan akkanaa akka kaa'amsu hin barbaadu. Maaliif? Ijoolleen keenya jechoota garaagaraa kana garamitti akka isaan fudhatan waan hin beekuuf. Namichi kun garuu eenyummaa isaa nama eessaa biyya kamii akka ta'e dhibbaa jala muree viidiyoodhaan lafaan qaba kun siin agarsiisa amma jechuudha. Sana booda ati hoo Wallagga ani Wallagga yoo jette namni sin ajjeesu namni si qabu jiru. Biyya mooyuu himachuu baattes nan rakkadhe nan beelee jettee nuun gaafattu nammoo sii kennaa birrii hin jedheen. Dubbii koottan fufaa viidiyoon sin agarsiisa. Viidiyoo sin agarsiisa kan dubbiitti fufnaa sheerii godhaa taaptaa godhaa. Viidiyoo guutuu kan ammoo dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaa viidiyoo sheerii godhaa hundumti keessa sheerii godhaa. Kun immoo viidiyoo isa lammaffaati. Kun immoo viidiyoo isa lammaffaati Oromoo. Sheerii godhaa hundumti keessa sheerii godhaa. Walii daddabarsaa kun viidiyoo lammaffaati dhaggeeffadhaa. Xiqqoon gadi qabaa tiktookiin nu dhabuu danda'a waan ta'eef. Kun viidiyoo guyyaa lammaffaati. Tagaa.
Isayu cima atino jettu. Dua tu kesenang kayaknya situ mana-mana. Dhaggeeffadhaa. Sirrii dhaggeeffadhaa. 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 Irraan sinii deebisa. Sagalee kana irraan sinii deebisa. Iddoo kooyyuu sittan himaa. Eessa jennaan Wallaggaa irraayyuu Dambidooloo dha. Iddoo kooyyuu sittan himaa. Dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaa. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Sirriitti. Si kana maal itu qabdu? Si kana fituu qabdu wallahi. Irra beekaa si deebsaa. Beekaa irra deebisa dhaggeeffadhaa. Komentii banaa al tokko. Banaa komentii. Agartaniittu waan biraatu dubbachuu abdii koo galatoon modereetarii kee. Thank you. Agartaniittu viidiyoo guutuu. Iddoon gaaffii isinitti jira. Iddoo gaaffii isinitti. Iddoon gaaffii isinitti jira. Jechuun ifa isinii godhee keen gara dubbii kottaan itti darba. Iddoon gaaffii isinitti dafaa ibsa isinii godhatan gara santaanoti darba waan ta'eef jira meemee. Iddoo gaaffii isinitti dhimma namicha kanaatiin wal qabate, dhimma biyya Wallaggaatiin wal qabate, iddoo koo sittanii maanuu barbaadde jedhee min. Eessa Dambidoolloodha. Tiraafikiin na beeku jira jedhee nuti agarsiisa tiraafikii. Ani immoo beekan keessaa kutee jira. Ijoolleetu gadi baasan gadi baasan malee hin baasus. Sinii galee. Iddoon ifa siniin taane jiraat sinii kan fidu. Jira warri jira jettan natti ma ishi feenu jira meenatti iddoo kana. Okay, good. Itti fufnaa nama gaaffii qabu booda galchina. Thank you. Sheerii godhaa. Galatooma ulfaadhaa. Thank you. Namoonni kuma lamaa fi sagal boqotaa jirtan galatooma sheerii godhaa. Itti ganaa hin dhumne haasaan kun ganaa baay'ee dubbanna baay'ee. Dhimma kanaa sirriittan dhimma narratti deemaa jirus sirriittan sinitti himaa sirriittan haasaa deema. Galatooma ulfaadhaa. Sheerii godhaa. Ati baalii jedhaa ture namichi kun tokko gaambeellaadha jedhaa ture namichi kun lama jedha. Iluu baaboor jedhaa ture namichi kun sadii jedha. Viidiyoo isaa guutuu barbaannisanii biduu dandeessas ragaa wajjin. Nama immoo namichi kun Wallaggaa irraan jiru barbaadan immoo itti bilbilee laawudii ragaa isin dhageessuu nan danda'a. Nama maatii namicha kanaa beeku jechuudha. Barbaadan. Ati hoo Wallaggaa agartu ati hoo Wallaggaa maaliif iddoo biraa himatta gaaffiin kun? Achirratti isin dubbii kana exaggerate gootanii
abdiin wallaggaa arrabsi, abdiin wallaggaadhaan kadhataadha jedhee warri jettan ani hin jenne. Maaliif hojjettan haati manaa koo wallaggaadha. Wallaggaadha Liidiyaan. Haati manaa koo soddaan koo wallaggaanaaf. Lammaffaa waa'ee kootiif waa'ee wallaggaa odeeffannaa ta'e wallagga keessa hiriyoota qaqqaalii baay'een qaba. Hiriyoota jajjaboo baay'een qaba. Baay'ee namootaan jajjaalladhu baay'ee. Keessaan dhufanii nama natti dubbatan jechuudha. Ijoollee qaqqaalii baay'een qaban. Sinii galee hiriyoota baay'een qaba. Dhufanii kan na gaafatan waan jiru kan ibseef waan tokko warri hin dubbanne namoonni waan kana adda baafachuu barbaadanii na gaafachaa turan jechaadha. Kan biraan ana Abdii Geetaachoo Abbabee jechuudha. Ilma gandaa miti, nama gandummaallee beeku, nama gandummaallee faarsu miti. Waan godhanillee dubbachuu ni ta'u, waan isinitti magaa. Erga isin jalqabdanii yeroo faannoon wallagga keessaa nama qaltu. Faannoon wallagga keessaa nama qaltu Abdiin ani hiyyeessa baay'ee. Maatiin qaba. Garuu nama sooshaal miidiyaa kanatti xiqqoo namni na beeku waan ta'eef waan an qaburraa waa bitee yeroo deeggarsi wallaggaaf walitti qabamu kiisii koo keessaa waan an qaburraa fuudheen hakiimooniif geessee viidiyoo isaa barbaadan isin agarsiisuu kan danda'a. Geesseen kenne haadha koo wallaggatti rakkataa jirtuuf jedhee an Abdiin. Lammaffaa maqaa kootii fi maqaa hiriyaa kiyyaatiin qarshii 600 fi ol 600 ol tilmaama isaa hin beeku. Aneef Alfaa Abdulqaadir ijoollee Jimmaa giruupiin hidhamee Abdii Oromoo jala jira, tokkummaan jira, jiru baay'een isaanii Dr. Haafisfaa birrii 600 ol Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaatii geessine uummata Wallaggaatii jenne innis viidiyoon jira lafa. Sadaffaa deeggarsa ijoollee konkolaasarraa obboleettii xiqqoo tokko fa'aan deeggarsa goonaanii geessinee deeggarsa kennineera. Kana jechuun namni Wallagga jechuun ilmaan Maccaati. Jimma jechuun ilmaan Maccaati. Nuti walitti aanna baay'ee. Kanatti waan amanuudhaaf. Garuu warri asirraa jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarraa anaaf hiriyoota koo sooshaal miidiyaa ispeeshaalii ijoollee Wallaggaa jechoota hin taane haasoftanii Abdiin Wallaggaa. An Abdiin nama tokkodha. Wallaggaadhaan sana jedhee Wallagga biyya kabajamaa biyya jaalalaa sana wanta xiqqeessuu danda'u jiru. Sooshaal miidiyaa kanarratti afarsitan malee uummanni lafaa waan kana namni si quba sii qabaatu hin jiru. Sii galee ituu dhimmi sun ati Harargeedha jedhee Harargee takka natti kaa'e jiru. Waan dhugaa jirtu qabatee ka'e. Kanaaf an Wallaggaadhaan hin jenne. Namoonni immoo Wallaggaadhaan jettanii xiqqoo qalbiin natti cabe. Sorry. Garuu warri sooshaal miidiyaa kana ana fiiksistan please waan barbaadde gochuu dandeessu. Garuu ana haqni jiru kana namichi biyyi isaa himateera. Garuu wanni quubsaan tokko wannan isinii fiduu barbaadu inshaallah biiznillah rabbi guddaan na gargaare namicha kana fideen laayivii akkanumatti dhufeen maaliif namichi kun baalee himataa ture eenyu akka isa reebe ijoolleen eessaa isa reebnaan akka inni biyya isaa himachuu sodaate laayivii irratti isinii fida. Sana booda namicha kana immoo uummata kana fuulduratti kiisaan sii galee uummata kana fuulduratti kiisee gaggeessa. Namni immoo namicha kana maa salphifteettan hin salphifne namicha kana hin kaballee hin rukunne namicha kana. Tarii viidiyoo baasuun koo dogoggora ta'uu danda'a. Isaaf isinii miti kan dhiifama gaafadhu. Isan dhiifama gaafadha inni akaakayyoo kootaa waan ta'eef. Isan dhiifama gaafadha jaarsa sana. Ammadhee dhungadhee qarshii kennee fi uffata tuffisee babbareechee namicha sana kiisaan. Sii galee malee sooshaal miidiyaa kanarraa warra xibee qabu miti kan dhiifama gaafadhu. You know? Kanaaf warri sooshaal miidiyaarraa dhiisaa. Kabaja kennamuufii qaba namicha dogoggora. Hattuus haa ta'u sobduus haa ta'u nama guddaa tarii isa kabajuu qaba itti kolfuun qabu ture. Inni dogoggora kooti. Isaaf immoo isan gaafadha malee si miti kanan gaafadhu. Si isa suuraa koo gadi garagalchee kottu Wallagga dhiifama gaafadhu. Wallagga dhiifama gaafadhes biyya kooti, biyya Oromooti. Homaa wanni inni itti na gaabbisiisu jiru yookiin na qaanessu jiru. Sii galee an Wallagga soddaa dabar Liidiyaa Dajjee na mucaalee qaate haati manaa haati ilmoo kooti.
Sii galee kanaafuu exaggerate hin godhina dubbii. Especially namoonni wallaggaadhaa yaaddan of fakkeessuudhaan dubbii olii gadi laattan ammarraa kaasaatii dhahama. In sobduu, wallaahi billaahi in sobduu, in afuuftuu. Sii galee ani immoo qolqollee TikTok irraa afaan bantu wallaahi billaahi hin gaafa dubbifa. Hey, namicha sana nan kiisa. Nan fidaa nan kiisa. Ijoollee namoonni gurguddoon namoonni qaqqaaliin akka dogoggoraatti waan sana fudhatan miira namicha sana ittiin gaafataa ture. Dogoggoraa isa dhiifama nan gaafadhaa. Wallaggi ammas biyya jaalalaati. Kanaas biyya maatii kootiiti, biyya soddaa kootiiti. Asii akka waan diina wallaggaa ta'e ilmoo intala wallaggaa of jala ka'ee wallaggan arrabsu asii galee. Toluma dhamaatan isinii galee. Kanaaf ani abdiin wallaggis biyya kootii, jimmis biyya kootii, baaliinis biyya kootii. Dubbii exaggerate hin godhina sirraa. Hoo ajandaadhaaf ajandaa guyyaa guyyaatti baasnee sii kennuu dandeenya. Inni yaa'u baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabajaa. Namoonni natti mufattanii jirtan sorry isa jecha warra TikTokidhaaf viidiyoo abdiin dhiifama gaafatu warra jettee miti. Warri normaalii warri xiqqoo qirmatti jettan waa'ee namicha kanaatiif, waa'ee jaarsa saniitiif jaarsicha fidee kiisaan isin fuulduratti inshaallah bi'iznillah. Inshaallah namicha kan isin fuulduratti fidee kiisa. Viidiyoodhaan osoo hin taane laayiviin fida. Viidiyoo waraabee osoo hin taane laayiviin fida. Namoonni immoo aartanii, naafis aartanii, nattis aartan itti waan hubatin isin hubachiiseen jira afootilillaa.